Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Gujii lixaa aanaa Abbayyaa fi Walloo Kamisee aanaa Dawwee Haarawaatti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa badii tokko malee rasaasaa itti roobsuun ajjeesuun dhaga'ame. Buqqaatonni lixa Oromiyaatti sababa rakkoo nageenyaan buqqa'an gargaarsa namoomaa osoo hin argatiin rakkachaa jiru jedhame. Mootummaan Bilxiginnaa dhimma amantaa keessaa harka galchachuun abbootii 25 sinodoosii sabaa fi sablammootaan muudaman doorsisaa jiraachuun saaxilame. Waldaan Fannoo Diimaa addunyaa naannoo Tigraay keessatti kan argaman daa'imman waggaa 5 gadii fi haadholiin haala rakkisaa keessa jiru jedhe. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjiin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Gujii lixaa aanaa Abbayyaa fi Walloo Kamisee aanaa Daawwee Haarawaatti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa rasaasa itti roobsuun ajjeesaa jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan Bilxiginnaa loltoota isaa fi biyyoota ollaa kutaalee Oromiyaa hedduu keessa bobbaasuun ilmaan Oromoo akka baalaa harcaasuutti argama. Loltoonni sirnichaas gara laafina tokko malee ajjeechaa, hidhaa, gudeeddaa fi saamicha hammeessuun jiruu fi jireenya ilmaan Oromoo gaaffii keessa galchaa jiru. Haaluma kanaan gaafa adoolessa 23 bara 2023 Kibbaa Oromiyaa godina Gujii lixaa aanaa Abbayyaa ganda Geeloo keessatti jiraataa gandichaa nama maqaan isaa Obbo Fidee Fiigaa jedhamu waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa haala suukkanneessaan ajjeesuun dhaga'ameera. Akka maddeen keenya jedhanitti Obbo Fideen siyaasa kam keessaa harka kan qaban utuu hin taane sababa Oromoo ta'e qofaaf ajjeefamee jechuun Gadaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawwee Haarawaa keessatti waraanni Bilxiginnaa kunneen daa'ima tokko ajjeesuun dhaga'ame. Guyyaa dheengaddaa gaafa adoolessa 24 bara 2023 aanaa Dawwee Haarawaa bakka Ajoo jedhamutti daa'ima waggaa 7 maqaan isaa Ammar Mahammad jedhamu rasaasaan rukutuun lubbuu isaa dabarsuu maddeen himan. Daa'imni waggaa 7 kun ilaalcha siyaasaa tokko qabaatee osoo hin taane jibbinsa Oromummaa qabaachuu sirnichaa irraan kan ka'e irbaata rasaasaa akka ta'e kan dubbatan maddeen waraanni Bilxiginnaa kunneen ol adeemtotaa fi warreen qaroo sabaa ta'an irratti xiyyeeffatanii ajjeesaa akka jiranis barameera. Buqqaatonni sababa rakkoo nageenyaatiin lixa Oromiyaatii buqqa'an gargaarsa namoomaa osoo hin argatiin rakkachaa jiru jedhame. Lixa Oromiyaatti uummanni sababa waldhabdee fi rakkoo nageenyaan godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Qeellan Wallaggaa keessaa qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'an ammallee gargaarsa namoomaa osoo hin argatiin rakkoo keessa jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa UNOChaan beeksise. Rakkoon nageenyaa hamaa naannicha keessa jiruu fi hanqina dhaabbilee gargaarsa dhaqqabsiisan rakkoo uummanni buqqa'ee argaa jiru kanaaf akka sababaatti eerameera. Akka gabaasa OCHAatti bara 2021 fi bara 2022 keessa qofa sababa rakkoo nageenyaa godina Wallagga Bahaa aanaalee Gobbuu Sayyoo fi Waayyuu Tuqaa keessatti uumameen uummanni 13,800 ol qe'ee isaa irraa buqqa'anii gargaarsa uummata naannichaan qofa jireenya isaanii itti fufaa jiru. Buqqaatonni tajaajila bu'uuraa guyyaa guyyaa yookaan sochii jireenyaa kan hin arganne yoo ta'u sababa balaa garee hidhattootaa geessanii sochiin isaanii kaampii fi magaalota keessatti daangeffameera. Buqqaatonni Wallagga Bahaa kunneen hanqina gargaarsa nyaataa fi tajaajila fayyaa isaan mudachaa jiraachuu kan ibse OCHAan rakkoo hanqina nyaataa kana furuuf baatii waxabajjii keessa kuufama yeroo atattamaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa daakuu qamadii buqqaatota 45,000 aanaalee 6 keessatti argamaniif raabsamee jira jedhe. Haa ta'u malee midhaan baatii waxabajjii keessatti raabsuuf karoorfame keessaa 7% qofaatu raabsame. Mootummaa fi dhaabbilee gargaarsaa irraa deeggarsi taasifamu irratti hanqina guddaa mul'atus hawaasni tola ooltummaan gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii taasisaa jiraachuu ibsameera. Jiraattonni godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa haleellaa hidhattoota Amaaraa faannootiin qe'ee isaan irraa buqqaafaman beela hamaa keessa dabalatee gaaga'ama namoomaa hammaataa keessa jiraachuu barruun biyya keessaa tokko gabaaseera. Namoonni buqqa'an kunneen gargaarsa namoomaa homaayyuu hin argatiin jiraachuu ibsuun sodaa nageenyaa, beela, rakkoo dahoo itti qubatanii fi hanqina tajaajila fayyaatiif saaxilamuu isaanis addeessaniiru. Gama biraatii weerarri koleeraa bara darbee keessa godina Baalee aanaa Harannaa Bulluu keessatti jalqabe yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa, naannoo Sidaamaa, naannoo Kibbaa, naannoo Sumaalee fi Kibba Itoophiyaa aanaalee 69 keessatti kan bal'ate yoo ta'u odeeffannoo hanga adoolessa 19tti sassaabameen buqqaatota 275 dabalatee namoonni 13,700 dhiyaatan dhibee koleeraan qabamuu fi duuti 179 galmaa'uunis eerameera.
Mootummaan Bilxiginnaa dhimma amantii keessaa harka galchachuun abbootii Sinodoosii sabaa fi sablammootaan muudaman 25 doorsisaa jiraachuun saaxilame. Akka maddeen Gadaa Miidiyaa Neetwork ifoomsanitti yoo ta'e, mootummaan Bilxiginnaa Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa wajjin ta'uun gaaffii uummataa kufaa gochuun abbootii uummanni filate ugguruun iddoo tokkotti walitti qabee jiras jedhameera. Keessumattuu Komishinariin Poolisii Oromiyaa Kaffaaloo fi hoogganaan waajjira nageenyaa Oromiyaa tikoota adda addaa bobbaasuun gara iddoo keessan duraatti deebi'a. Dhimma keessa yaa'ii Sinodoosii kan ji'a Onkoloolessaa bara 2016tiin furmaata argata jechuun itti dhaadachaa jiraachuunis barameera. Akka seeraa fi barsiisa mana kiristaanaa Ortodoksiitti muudamni lubummaa si'a lama irra deebi'uun qannoonaa fi doogimaa mana kiristaanichaa diiguudha kan jedhan maddeen, Sinodoosiin saba tokko qofaan guutee fi jibba sabaa fi sablammootaa qabu garuu seera kana cabsuun muudama lubummaa si'a lama raawwateera jedhan. Kanaafis dhiifama gaafachuu utuu qabu abbootii 25 karaa sirrii fi naamusa mana kiristaanaa eeggateen muudaman tajaajila ala gochuuf mootummaa wajjin walii galuudhaan shira irratti xaxaa jira jedhaniiru. Uummanni Oromoo bal'aa fi hordoftoonni amantaa Ortodoksii garuu abbootii duudhaa fi aadaa afaan sabichaa bareechanii beekan kan hanga lubbuutti ta'u wangeela mootummaa Waaqayyo lallabuuf saba kana tajaajiluuf kutannoo qaban wajjin hiriiruudhaan shira Sinodoosiin duraanii balaaleffachuu irratti argamu. Waldaan Fannoo Diimaa Addunyaa naannoo Tigraay keessatti daa'imman waggaa 5 fi haadholiin haadha ulfaataa keessa jiru jedhe. Sababa lolli kaabaa waggaa 2 darbaniif geggeeffamaa ture fideen naannoo Tigraay keessatti daa'imman umurii isaanii waggaa 5 gad ta'e dubartoonni ulfaa fi haadholiin ho'isan balaa hamaaf saaxilamanii jiraachuu dhaabbanni Fannoo Diimaa ibse. Dhaabbatichi ibsa baaseen lubbuun daa'immanii dubartoota ulfaa fi kanneen hoosisaa jiranii baraaruuf tarkaanfii hatattamaa akka barbaachisu hubachiiseera. Naannicha keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin dhaabbatichi deeggarsa dhiyeessuu fi bakki isa rakkisu jiraachuu ibsuudhaan haala kanaanis lubbuu baraaruuf akka danqame hubachiiseera. Naannoo Amaaraa, Affaarii fi Tigraay keessatti daa'imman kuma kurnootaan lakkaa'aman deeggarsa hatattamaa barbaadus jedheera. Dabalataanis naannoo Oromiyaa fi Somaalee keessatti haaluma wal fakkaataan rakkoon nyaata madaalamaa jiraachuusaa ibsuudhaan dhaabbatichi damee isaa kan Itoophiyaa jiru waliin ta'ee akka irratti hojjetu beeksiseera. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jechaan oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafan wajjin turtii gaarii.